Egaa tokko nuunis kan keessanis akkasuma kana ittuma bubaa. Isinis ittuma bubaa malee nama tokko lama miti. Eeshi. Waan qabnu. Isin Maqaa ilma akka isinii qabaanne. Haati biyya manaan baatu waan akka qasaa baata malee jedha. Rakkinni kaasiin nu ga'e akka rabbi isin argisiisedha. Akka waa'ee isin argisiise. Isin iddoo kamii kan keessan? Manuma tokko galtu? Manuma tokko. Sadanuun keessan iyyuu moo? Hundi keessan amma manuma tokko keessa teessu jechuudha ka? Manuma tokko keessa keenya maatti isin immoo eessarraa dhuftanii? Biyyi keessan tokkuma? Obboleetti keetii? Isheen immoo maal taatee dhufte? Ishilleen baasuma keessa turte yoo dura abbaa manaatu wal dhabdeetti. Ati maal taatee dhufte as? Maal taatee dhufte? Abbaa manaatii wal dhabdee dhufte? Mucaan kan keeti? Ijoollee meeqa qabdi? Tokkuma qabdaa? Ishee wajjin mana tokko galtu? Akkam immoo namni abbaan manaa kee akkam ta'e? Abbaan manaa kee akkam ta'e? Akkam ta'e? Sin gargaaru? Mucaasaa sin gargaaru? Amma ati walumaa gala nama si gargaaru hin qabdu jechuudha. Hojii maal hojjechuu dandeessa? Maal jedhu? Maal hojjechuu dandeessa? Tarii yoo namni si gargaaru argamee namni viidiyoo kee kana argee namni si deeggaru tokko yoo jiraate maal hojjechuu dandeessa? Qaamni kee fayyaadha miti? Qaamni kee fayyaadha miti? Hojii hojjechuu dandeessa jechuudha. Kadhachuu irra hojjechuu wayyu? Wayyaa miti? Tarii egaa yoo namni si gargaaru argame maal hojjechuu dandeessa? Waan akkam hojjechuu dandeessa? Waan hojjetu waan dandeessu. Buna baaduu dandeessu dandeessa? Kan biraa hoo? Maal jetti? Tarii yoo namni si gargaaru argannaan yeroo sana deemee dhumne si biddillee wanni jenna.